Dhaabbukutak aamin jalaa jeedawa rabbiin ni danda'a jiruu gabaabduu tanarratti ilma namaa fuula isaa rabbis hin dhaabin. Rabbiin gartee cufa waan ati yaadde cufa waan ati gartee eegaa jirtu eega ramadaanaati. Rabbiin kadhaatee hundaa hoo gartee ka ati eegaa jirtu qeebaltisaa rabbiin yeroo gabaabduutti si kenneesee haa gammachiisu duba. Hajjii baranaa osuma dharraatuu yoo haftee jiraatte warra gartee barana malee umurii isaanii guutuu warra hajjiit godhu rabbi subhaanahu wa ta'ala anaaf isinillee rabbiin nu haa taayisu. Waan ati gartee si duraa waliin laaqame sitti wal fakkaate rabbiin gartee gargar si haa baasu. Murtii gartee jireenya keetii keessatti kanaa khayrii naa qabamu sanii khayrii haa agarsiisu. Barakaa quraanaatiin barakaa gartee obbolummaa rabbiitiin barakaa gartee aniin kuni gartee halaalaa du'aa isii godhu ka gartee nu jidduu maslahaan takka illee hin jirre rabbiin yaadaa muraada keessii haa guutu ni danda'a akkuma qilleensa kanarratti wal nu agarsiise مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وياك يا ماسن قادس عرشي جلت أنبيوته ولن ورته ربي سبحانه وتعالى نهاتايسو آمنيت يبودا ربي انقرتي يبلو سنف قمتشو دنيا في آخرة كن فيكون ربي سيهاتايسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.